السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني سنين جتا قافين كينيا قهدا كا وستابي دا وستابي كمتي نامن وجين فايدم في الرابافنا كسم أمو أكنمني نتسينين وجين فايدمني دانجسو كمت دندنا أكمل باسوردين هدأنا برمسا كجرو قبل سنين دفع كان عفو فيديو كنا كنا agar umatin wajin daawwadha akkasuma like share subscribe illee godhaa sin jedha akkasi asirratti whatsapp kanarratti wanni isin ifa godhu akkatti uf jalaa baasan isin agarsiisa lammaffaa irratti immoo akkatti paaswordii itti godhatan namni tokko isin galee isin wajjin fayyadamuu hin danda'u tasuma paaswordii keessa yoo beeka malee hatta lakkoofsa kee kana yoo mise koodii isaa kenniteef itti seenuu hin danda'u paaswordii san malee inni kuni واحد إذا كيسا باسوردي كنا أكيد تقول أتاني أم فكينيا في جولين بياربا كيسا جرتاني ولو ما قالتي أكتو قريبا قبا لاكوسا تكاو تكون لاكوسا مجهولة لاكوسا مبيكا من فايدم تاني في لاكوسا كان قاوة تليفتي ديمتي وكاتري نام برات فايدمو دندا باسي يو لاكوسي كن إقاما كيتين بيتا ميتاري وفي كيتي بيتاتي اتقول أتشو ركون قبو yoo kaan illee yoo shakkitetti godhachuun numa danda'ama garuu namni deebi'ee lakkoofsa kanaan haga lakkoofsi kun jiru lamuu deebi'ee banachuu hin danda'u wanti isinii galuu qabu kanaafuu itti godhannaa yoo jettan isinitti maan itti godhatan kaachirraa hafe ammallee paaswordii kana dagachuu hin qabdu paaswordii kana dagatte taanaan itti ol deebi'uu hin dandeettu wannaa kanatti jechuudha wastaappii kanatti kanaafuu paaswordii kana kan dagannetti itti galfattanii jechuudha les go'ayee nafaan abu amma akkatti itti hidhatan isin garsiisa dura irratti akkaataa yoo namni isin jala jiraate itti jalaa baaftan isin garsiisa tuttuqaa kana ni tuuxanii erga sa tuuxanii sitting kan kanarra seen sorry bakka kanarra seentanii namuuf jalaa baaftanii jechuudha link bakka kana isa kanarra seentan nama ofirraa hidhee waan ta'eef nam tokko natti hin seenne isin asii baasuu danda'a mallattoo delete jedhu jira waan ta'eef bakka san tuuxanii jalaa baaftan nama bakka kanatti jechuudha kun isa akkatti itti hidhatan isin garsiisa amma setting kan kanarra seentanii ergasii account kan duraa kanarra seentanii jechuudha hidhuu deemtanii beeki wanni kun sirriitti isiniif ta'uu qabu paaswordii isa galchuu deemtu kana sirriitti akkan dagan affazi akka faatihaatitti tolee bakka kanarra seentanii yeroo kana seentanii gara gadii kana turn on jedha turn on kan kana tuuxanii jechuudha ergasii lakkoofsa dijiitii 6 lakkoofsa paaswordii dagachuu hin qabne bakka kana naayita anamma itti guureetiin isin garsiisa tole yeroo lama itti guurta konfireem goota lammaffaa irratti illee mirkaneessuu jechuudha lakkoofsa sana osoo hin dogongorre keessaa tole isa lammaffaa illee itti guuta tole anamma itti guuta jechuudha kanaafuu eessa tuuxaa seef bakka itti sana tuuxaa jechuudha yeroo itti guutte kaate sanduuqa lama sii fida yeroo kana seef ta'ee kunoo gara gatii kanatti yookaan aada email jettee email itti galfatta yookaan ammootu skip gootee irra utaalta nama email itti galchuun barbaanne irra utaalaa jechuudha kunoo skip akkatan email itti galchuu barbaadan bakka tana tuuxanii email keessan itti galfattanii jechuudha email illee itti galfattan baay'ee akka bareedaadha email keessan jechuudha ka beeytan ka paaswordii qabu anamma irra utaalaa skip fedhu kana tuqeetiin irra utaalaa jechuudha kuno skip email bakka kana tuqee irra utaalaa jechuudha yeroo kana irra utaaletti akkana naafida kuno raayiteera hidhameera jechuudha hanga fedhe namni tokko dhufee ni banadhaa jedhee banachuu hin danda'u lakkoofsa kana lamuu faqaxa si qofa kanaafuu akkasitti itti galfadhaa isiniin jedha baay'ee viidiyoo keenya subscribe godhaa share godhaa